Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kan nagaan qabaa galata rabbii isinis akka nagaa taatan abdiin qabaa nagaa kootii isiniin jedha. Galata waaqayyoo warraan nu ga'e kanarraan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa har'a viidiyoo maalan qabadde isinii dhufee samuuna kana viidiyoo miidiyaa irra deddeebi'aa jiru wantoota miidiyaa irratti haasamaa jiru jechuudha. Ijoollee teenya ijoollee biyya arabaa jirtu keessattuu ijoollee dubartii jechuudha. Ijoollee tokko lama bichaa osoo hin taane baay'achaa wanta deemu jechuudha. Baay'achaa wanta dhufeedha. Har'aa baroo miti wanta dubbatamuu nama jibbisiisu wanti dubbiitti hin tolle baay'ee jira. Ijoolleen keenya wanta hojjechaa jiranii. Rabbiin nu halaafis hunda keenyafu maaliifin namni tokko alaamaa karoora biyyaa bahee firraanfatee biyya ormaa keessatti qormaata hedduu argaa jiru. Qormaata yaani rabbii ofumaaf amala balleessanii jechuun namni tokko fakkeenyaaf nuti yoo biyyaa baanu biyya ormaa deemnee heerumnee ilmoo godhanna jenneeti miti kan biyyaa baanu. Hojjannee of jijjiirree maatii keenyas jijjiirree kara biyyaa gallaadha malee daa'ima godhachuu biyyattuu godhachuun hin qaqqaba. Daa'ima godhachuun daa'imti kennaa rabbiiti. Garuu waan hunduu bakka qabaa akka qaba. Duuba ofii of ilaaladha malee namni tokko keessattuu dubartiidha qormaata baay'ee kan ergu dhiirri rakkina hin qabu. Maaliifin kan dhiiraa rakkina hin qabu. Dhiirri hojjeteetuma deema. Dubartiin biyya ormaatti ani immoo akka ummatti of amansiisanii waan akkanaa godhu kan jedhu tokko gaaffii natti ta'a. Dhugaa rabbii. Kana godhuu dhiise ani akkanumatti of sodaadha maal akka ta'e hin beeku. Namni si jammar namni tokko biyyaa bahee biyya ormaatti dhiira tokko wal baree ishi injira. Namni biyya ormaatti wal baree maatii wal barsiisee higgaawudhaan gaa'ela godhatee nikaas godhatee in ta'a. Wanni akkanaa kun daa'ima san immoo godhachuudhaaf daa'ima yoo godhatanii erga gaa'ela godhataniin booda daa'imti sun yoo dhuftee daa'ima sana akkamitti biyya ormaatti akkamitti guddifannaa akkamittiin jiraannaa jedhanii karoora godhatanii daa'ima godhatu. Daa'imti kennaa rabbiiti. Rabbiin namaa kenna. Daa'ima hin jibbine garuu akkamitti immoo dhugaa rabbii giraa nama gabbaa maaliif namatti ulfaata dubbiidhaaf wanta namatti hin tolledha. Keessattuu ijoollee teenya irratti deddeebi'ee baay'atee argamaa jira ijoollee Oromoo. Sabni biraa kana taanee saba biraa ulfaa'ee taa'ee miidiyaa irra bu'uun argine. Keessatti dhalanii kan gatan ijoolluma teenya. Namni ji'a 9 garaatti baatee akkamittiin qoshashatti gata. Keessattuu Dubaay kana keessatti jechuudha. Ijoollee hedduu maqaa biyya busheechaa jira. Maqaa eenyumtuu maqaa eenyuu baatee hin deemu garuu maqmashii baattee deemti. Garuu tokko namni immoo olitti qabee maqaa namaa nyaata jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa ijoolleen Dubaay akkana. Namni dhalee akkamitti dhala ofii qoshashatti gatee biraa deema. Dhugaa rabbii. Sijammar biyya kana seerri biyya kana baay'ee jabaataadha. Baay'ee jechuun intiniidha. Garuu keessattuu immoo mangistiin biyya kana yaani walitti dhufeenya mangistii keenyatii fi inni walitti dhufeenya wal jaallataniifu kanaaf natti fakkaata. Dhugaa rabbii kan harka nurra qabachaa jiru. Ijoollee meeqa waan badaa hojjeta. Mana tokko keessatti wattafamanii wanni isaan hojjetan dhugaa rabbii waa baay'ee wanti gurraan dhagahamuu nama jibbisiisu Dubaay keessatti baay'ee jira jechuudha.
Ijoolleen immoo mataa gadi qabatanii mana kontiraataa hojjannee sunuma jiraanna hinoo yoggaa meeqa. Warri ala hojjetus mataa isaanii gadi qabatanii birrii isaaniitiif tattaafatanii halkanii guyyaa kan gubatanii hojjetan meeqa jira. Dhiirris dhiirri taa'ee isheen birrii hojjettee dhufte birrii irraa guuraa hin taa'an nyaataan dhugaa yoo hojii hojjete bayyaa hojjeta. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaata maal akka ta'e beewwaanii maaliif akka akkana ta'e maal naa galuu dideen. Amma fakkeenyaaf amma mucayyoo samoona kana miidiyaa irra deddeebi'aa jirtu hunduma beeka. Mucayyoon tunni kaan qabdu jedhani. Tala Oromooti. Ilmoo 4 garaadhaa qabdi. Ilmoo 4 garaadhaa qabdi. Mucayyoon tun meedaa irratti baatee gatamte gatee biraa deemes hin beeku jedheeni godhe maaf akkana ta'a maaf garaa walitti jabaata. Ishi erga walii nikaas godhachuu baata erga jaallatanii walitti galanii wanna kana raawwataniitini. Asitti irree hin deechuu asitti hin danda'amu fakkeenyaaf mana yaalaa baay'ee birrii baay'ee fixa sirriidha. Mana yaalatti da'uudhaaf kan hin danda'u jedhee kana yoo dheefaa fi gatee badee waan immoo mana kiraa hin danda'u kan immoo hin danda'u yoo jedhe yaani gargaaree uummataan immoo na gargaara hin danda'u biyya kanatti da'uudha ishiin akka deechuu hin danda'u gargaaruu hin danda'u biyya kanatti biyyatti irree galtee maatii ishiitti birarree teessee yookaan maatii kiyya bira teessee deessee akka ishiin deessuuf akka ishee biyyatti galchuuf na gargaara jedhee odoo ishee qabatee miidiyaa irratti waa'ee rakkina kanaa dubbate. Kuni jaalala jenna. Namni akkamitti dubartii tokko irratti kana raawwatee qilee wannoo bishaan lixxeef ta'ee akkamitti biyya kana keessatti si jammar dammoo hin qabama gurbaan kun dhugaa rabbi wanjala kun. Akkamitti dubartii takka intala Oromoo takka ilma Oromoo ta'ee urufatti gatee biraa deema. Reeffa isaa urufattaa gatanii dhugaa rabbi gara jabummaa. Tokko fayyaane. Dubartiin dhiira tokko jaallattee hin gowwoomtu. Hin jaallatti taanaan wanti duubatti deebisu tokko irra hin jiru dhugaa rabbi. Hin jaallatti taanaan wajjin qilee lixxe. Garuu gisee tokko dhiirri keenyas gara jabaa ta'a. Gara hammeenya hojjetu saasa gadi ani biyyuma ormaati irree biyyaa ba'anii han biyyaa annasee biyyuma ormaati irratti irree walitti garaa jabaatu maal akka ta'e hin beeku ani. Maaliif dhugaa rabbi namni alagaadhaan hin gargaara bara. Akkamitti ilmi Oromoo tokko intala Oromoo tokkotti jabaatee kanarratti raawwatee urufatti gatee deema. Lubbuu meeqa kana garaatti baattee cubbuutti hin ta'u baay'ee ulfaata. Ishiinis balleessaa qabaattu maal godhure. Ilmoo kana rabbi garaa kaayaa eeggasaan kana jedhaniiti of eeggannoo gochuu qabdii turte. Erga ta'e immoo ishiis balaaleffachuun cubbuudhaan dhufu dhugaa rabbi. Sirri ijoolleen teenya baay'ee zeegaa biyya tokko bichaa osoo hin taane baangaalee maalii wajjin sagaagilamti dubartiin hojii dhabanii kan hojjetu sanatti fakkaata. Dhugaa rabbi baay'ee nama aarsa. Waaqayyo waan hundumaafuu waa laaffisu. Warra akkas godhu sanis libboonaa kennuu fi qalbii itti hawuru. Qalbii isaanii rabbiin haa sabasabuuf. Kanaan of amansiisanii isaanii giriintaana dabatanii. Dhugaa rabbi. Dhalanii qoshashatti gatu. Ulfaanii of keessaa yaasu. Maal abboo? Indeen hojjetanii mana hojiitti hin dabarsanii deemanii mana hojii ta'anii kanaammoo hojjetan deemanii osoo mana madaamii ta'anii hojjetanii birrii argatu ji'a ji'aan. Mindaa darata isaan naffanii zanaa jedhanii jiraatu birrii ofii mindaa isaanii ji'a ji'aan fudhatanii. Kana mana tokko keessatti wattafanii namni meeqa taa'ee ulfaanii ulfa of keessaa yaasanii maal godhanii arabsuma abboo. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbi. Waaqayyoon nu haa laaffisu. Rabbiin cubbuu kana keessaa isaan haa baasu warra akkana godhu. Waaqi ilmoon kennaa rabbiiti. Ilmoo dhaluun ikkoo fakkaatti ofii baay'ifachuu jechuudha. Garuu akka qaba. Biyya ormaatittis namni dhalee guddifatee erga dhaleen booda biyyattis ni ergata. Yoommoo hin dandeenye erga ulfaanii booda galuu kara biyyaa yooda biyya ormaatitti ufatti godaanaa namni baa urufa biyyaa bahee namni urufa baa. Akka biyya keenyaa bitti kun biyya badduma tosoo akka biyya keenyaa ta'e bineensa turufatti ishee nyaata. Biyyi kun balballi banaasu bulee waan nama tokko hin jiru wanni badaan hin jiru. Biyya gaariidha biyya naamusaa qabdu biyya bakka bareedduudha jechuudha. Garuu isaan immoo
akkamitti amma ishiin urufatti baatee urufa ciistee nafsee lubbuu lamaan ilmoosaa garaatti baattee akkamitti garaa jabaatee garma maaltu isaa jabaate obboleettiin qabu inni maal dubartiirraa dhalatee miti dhugaa rabbi maal gara jabinni akkana ilma Oromoo tokko garaan jabaatu akkanatti dubartiitti ijoollee teenya biyyaa baatee gara jabina akkanaa walitti jabaachuun baay'ee ulfaata. Maal ibboo mana kan ijoolleen teessan kara godhanii jarruun quba nutti qaba hundumaa san jedhu dhugaa rabbii mana kanaaf nutti naafu koo jar dhirsa keenya nurraa fudhattanii maalii jettanii gizeen uffatuma gaarii uffannu kan nutti naafaniif jarri wanda kanaa biyyaa baaneef itti fakkaate nutti naafu jechuudha. Badduun takka kan biyyatti badduu taatee biyya ormaatti irree amaluma akkasii baattee biyyaa baatti. Achumatti doo qabattee biyyuma ofitti haftee biyyuma sanitti kan hojjette ishii wayi. Kan biyyaa baatee ijoollee mataa gadi qabatanii hojjetanii bulanii waa hunda makaraa meeqa arganii maatii bulchanii maqaa akkasanii ta'anii maqaa nama nyaatu jechuudha. Maqaan biyya balleessu walitti qabanii kan maqaa biyya takkittiin kan balleessite maqaan hundi kan nama bada jechuudha. Maqaa takka balleessiteen booda hunduu miidiyaa irratti bahee dubartii biyya arabaa jedhanii maqaa biyya nyaatu. Maqaa isaanii kan baatee deemu garuu akkuma jedhu duraanuu maqaa isaanii isaanuma baate maqaa badaa isaanii isaanuma baatatee deema garuu immoo walitti qabamnee maaf arrabsamnaa maaf dubartiin biyya arabaa akkas dubartiin biyya arabaa kaayyoodhaa biyyaa baate kaayyoo qabdii karoora qabdii hawwii qabdii dhugaa rabbii. Sileen jedha hordoftoota kiyya kana caalaa dubbii isinitti dhiyeessuu fageenya dheeressuun fedhu maaliifin keessattuu garaas na nyaatte na naaresi mucayyoo ilmoo 4 garaatti baattee godaanaatti kuffisee eeggatee bade rabbiin si haagatu reeffa kee rufatta haagatan dhugaa rabbii nama taatu namicha akkana godhee bade sun nama ta'u nama san godhee rabbiin nama isa godhee uume saree isaa nyaatu. Rufatti dhugaa rabbii yoo dadhabe tikkeetti marree muree kara biyyaatti gadi ni ergu biyyatti galtee waan barbaadde haa taatu namni akkamitti rufa biyya ormaatti nama gata alagaanuu nama fuudha rufa akkamitti biyya ormaatti cakkalee biyya ormaatti gatee ilmoo isaa garaatti baatte akkamitti hin gatee bade dhugaa rabbii reeffi kee bootaadhaaf akka ishiin akkasitti tan karaattette sanitti reeffi kee duute himreenno hirri nama baruun jaalladha akkasitti haatan kara maaliifin namni tokko ilmoo keeti boromoo ilmaan kun guddate abbaa kooti siin jedhu sii waamamu dhugaa rabbii sii waamamu keessattuu yaani sirriidha waan barbaaddes maan taane haadha ofiiti kan bakka hundumattuu nama jaanda'us kadhattees kan sii laattu kan si wajjinis ji'a garaatti sagal garaatti si baatti waan hunda taate gatiin haadhaa guddaadha garuummoo wanti akkanaa kun badaadha biyya ormaatti bootaa laallachuu waan hunduu bootaa qaba akka qaba gizee qaba yeroo qaba hunduu ilmoo godhachuunis dhugaa rabbiin ilmoo maa godhattee miti garuu biyya ormaatti kana ta'uun badiidha salphina maatii ofiifis of salphistee of xiqqeessitee kana taate namaa gadi taate godaanatti buunje akkanatti miidiyaa irratti mul'attee akkatti kun ishii mul'achuu ishii jechuun maal jetti boru namni maal lamaan jedha boru maal lamaan jedha namni nama argee egaa waaqayyoon nagaan ishee hiiku ishee gargaaru ilmaan kana nagaan ishee hiiku yookaan ishee ijoollennis gargaaraa jirti biyyatti akka galtu yookaan immoo akkasitti deechuu waaqayyoon ishee gargaaru nagaan ishee hiiku sinin jedha hordoftoota kiyyaa video sinitti dheerechuu video kiyyaa warri haaraa taatani subscribe godhaa kanuma osoo dubbannu jechuudha gargaara warra dandeessa share naaf godhaa yaada keessaniif komentii barreessuun irraa fatinaa sinin jedha sinan daalladha horaa bulaa fayyaa ta'aa ciao ciao